Maqaan kiyya Amiin Usmaaniin jedhama. Nuti hidhamtoota mana hidhaa Saudi Arabiyaa Jidda Shumeysii jedhamu keessatti argamnudha. Yoo xiqqaate waggaa tokko baatii 9 fi hanga baatii 8 as keessa jirra, badii tokko maleedha. Iyyannee nama nu dhaga'us dhabnee nama nu birmatu hin arganne. Nuti biyya kana kan dhufneef hannaaf yookiin waan biraaf osoo hin taane dalagannee ofis jijjiirree biyya keenyas jijjiirree hirkattummaa jalaa baanaa fi kana osoo beeku mootummaan rakkoo tana keessatti akka lammii biyya hin qabneetti maaf nuti amma sadarkaa abdii kutannaa irra geenye jira dhugaa dubbachuudhaaf jechuun waan jennu hin beeknu dhugaa hamileen nu cabee jira. Kanaaf lagannaa nyaataa gochuudhaafis dirqamaa jirra. Carraa biraa waan dhabneef iyyannee nama dhaga'us waan dhabneef lagannaa nyaataa godhaa jirra. Kaleessa fakkeenyaaf lagannaa nyaataa goone mudiirri askarii dhufee embaasiin Itoophiyaatis dhufanii waan tokko nuun hin jedhani. Yoo nuti gaafii gaafannu itti gaafatamtoonni askaraa yookiin eeydota as keessaa maaf nun galchine jennee yoo nuti gaafannu mootummaa keessantu isin didee nuti homaa isin gochuu hin dandeenyu, nuti isin galchuu fedhii qabnaa, kanaaf waan isin goonu hin qabnu nuun jedhan. Dhugama mootummaan Itoophiyaa lammii kiyya yoo jedhe hatattama rakkoo kana keessa akka nu baasu gaafanna. Dhimma ijoollee mana hidhaa keessa jiranii dhimma siyaasaatii oli. Ani amma akka mataa kiyyaatti baatii 8ffaa seenaan jira. Ani kan itti qabame Riyaadittiin qabame iddoo dalagaatii na qabanii. Achirraa na qabaniitiin mana hidhaa Xariikarji jedhamu keessatti nu hidhanii mana tokko keessatti gara nama 200 wayitiin nu hidhanii achi baatii tokko nu tursiisanii achirraa mana baadiyaa Riyaad mana hidhaa Haa'ir jedhamu nu geessanii mana san keessa bilbilli waan tokko wanti biraa taa'uti qubee qubaallee seenatuuniin hin danda'amu uffata waan hunda nurraa yaasanii achitti baatii 4 nu hidhanii sana booda achirraa amma nu fidaniitiin Shumeysii Jiddaa keessa baatii 3 jirraa jechuudha. Baatii 2 fi 3 akkas geenye jirra ammas keessa. Kanaaf namni tokko as keessatti yoo dhibame mana yaalaa nurraan geessanii isin yaala hin qabdan Itoophiyaan nuun jedhani. Maaliif akka kana ta'e nuuf gaafiidha. Kanaaf mootummaan maaf callisee nu ilaala. Nama nu birmatu dhabnee nu miidhama keessa jirra. Dararaa hedduu argaa jirra. Kabajaan mootummaan keenya yoo dhugama mootummaan keenya lammii biyya keenyaati yookiin lammii kiyya jedhe rakkoo kana keessaa hatattamaan akka nu baasee nu galchuu gaafanna. Embaasiin kaleessa fakkeenyaaf nyaata lagannee turre dhufee nu dubbisaniitiin turani wanti nuun jedhan hin jiran mootummaarraa yoo wanti nu dhiibbaa godhaa jirra mootummaarratti yoo mootummaan akka isin galtanii wanti godhe nuti waan hunda hojjetaa jirra xumuraa jirra malee yeroo tokko waan addaa wanti isaan nuun jedhan hin jiru. Sanuuyyuu nutti hin dhufanii nu laala nyaata lagannee askaraan tumamne kaleessa nyaata lagannee fakkeenyaaf yoo xiqqaate sa'a tokko ol harka gaaratti ol qabnee miila takkaan nu dhaabaa turan yoo xiqqaate sa'a tokko ol askarri jechuudha. Siree ganama lagannee misaa lagannee sana booda kan embaasiin nu dhufe eegan tumumnee askarri waan hunda nu gaafatanii kalas yookaan nu fixa yookaan nu galchaa carraa biraan qabnu kana booda uf jibbinee jirra. Erga jenneeni booda embaasiin dhuftee akkas nuun jedhanii nu biraa deemanii jechuudha. Eeggadhaa yeroo hin geenye ni galtanii yoo mootummaan akka galtanii carraa haala isiniif mijeesse carraan keessa yoo ga'e numa galtanii malee wanta biraa wanti nuun jedhan tokko hin jiru. Nuti keessatti amma abdii kutannee maatii namni alaa gargaaru sababa nama keessa jiruutiin maatiin alaa rakkataa jiranii nama ilmaan isaa irraa du'ee akka itti galee argu dhabee rakkatu jiru jira. Maatiin isaa akkasuma nama as keessatti irraa du'ee dararamaa jiru jira. Nama dhibame daa'ima umriin isaallee hidhaaf hin geenyetu as nu keessa jira. Waan nama ajaa'ibu kan askaraan yeroo qabamutti sammuun isaa baqaqee miilli isaa miidhaan guddaan irra gahee miila isaa keessa sibiilatu jira. Waan kanaaf mootummaan haga yoomee keessatti nu laalaa nuti maaliif akka lammii biyya hin qabneetitti nuti qofti Itoophiyaa namni qoftee keessatti dararamna. Lammiileen biraa hundi dhufanii torbaan guyyaa 10 hin caalan asii ni galu. Nuti addatti maaltu asitti nu dararu jira wanti jedhu yeroo hunda gaafii ta'e xiinsammuun keenya nu miidhamaa jira jechuudha. Amma nuti galuu barbaannaa yookaan waan jiru haala biraa akkas keessaa baanee hundi keenya kanatti fayyadamnu haala biraa akka nu mijeessa yookaan ammoo akka gara biyya keenya nu galchan barbaanna. Kana booda biyya hambaa keessatti deebi'ullee barbaannu carraan kun jiila nuuf ta'ee jira. Dura yeroo dabrellee takkaawwan akkanaan agarre biyya kana namni inuma dhufaa kabajaan gala bara kana keessa maaliif wanta akka nu mudate nuuf gaafiidha. Manuma yaalaa nu geessaallee jennee yoo gaafanne ni tumamna. Isin Itoophiyaadha yaalan qabdanii nuun jedhane namni dibamee nama nurraa baasutti hin jiran. Nama fakkeenyaaf mana hidhaa kanatti miti mana hidhaa dura ture tokkotti nama nurratti du'e jira. Nurraa baasuu didanii reeffa isaallee nurraa baasuu didanii kan nurra oole jira. Waan nama gaddisiisu waan afaaniin dubbatan osoo hin taane waan dhugamatti baay'ee nama gaddisiisu haalli mana hidhaa kana keessatti nuti argaa jirruu fi duras argaa turre waan ammana jedhamee ni mamne. Usmaan Mahammadiin jedhaman maqaan kiyya. Haalli amma sana nuti keessa jiru kun haala marraa hedduu rakkisaadhaa rakkamaa jirra.
Yaani miidhamtoonni nuti Itoophiyaa qofaatu kan asirraa addaa keessaan jira. Namoota keenya bakka hedduutti osoo as qofan taane hidhaa Saudi Arabiyaa keessa osoo yaadin jenne guutumaan guututti hedduu rakkachaa jirra. Bas mootummaan keenya nu haa galchuu maal jennee dubbanne nuti dhimma tokko isinitti hin qabnu mootummaa keessatti isin galchuu dide. Sanirraan haalaatu Itoophiyaan keessatti isin galchuu malee furmaata biraa tokkollee waan arganne irraa dubbannu hin qabnu jechuudha. Badiruun jedhama, Badiruun Seen jedhama. Meedaa shumii giddaa keessa jirra. Baay'ee tokko rakkataa jirra. Baay'ee tokko dararaa guddaa nurra jira. Nuti naannoo dhaabatee tokkosaa keenya nuuf fudhaa jennee yoo nuti gaafanne nurraa hin fuudhanii hoggaa nurraa fuudhan immoo geessaniiti humnaan nurraa fuudhan nyaata dinnee nyaata laganneeti kan isaan nurraa fuudhanii hoggaa nyaata lagannee hoggaa nurraa fuudhanii nurraa geessaniiti sobanii nyaata ol naquu jedhaniiti geessanii hammaama keessatti naqanii uummata dhukkubsataa uummata fincaan irraa bu'uu hin dandeenye uummata dhukkubsatee achi gara tokkotti illee socho'uu hin dandeenye geessanii mana fincaanii keessatti hidhanii achi tiraadhaan ukkaamsaa oolanii kan mana hakimaa takka hin geessine oolchanii halkan nutti deebisan. Haakima argattaniitti jennee hoggaa nuti gaafanne haakima takka waan arganne hin qabnu achitti ittumaayii dhukkoolee walannee dhufne jedhan ammas mucaan takka fincaan irraa bu'uu didee guyyaa 3 taa'e itti deebisuu jennee hoggaa nuti kadhannu nuti kana mana hakimaa geessineen finnee nuun jedhan kan isaan geessan garuu hammaama keessa oolchanii dhufdan mana marsee hin geessine waan akkasiiti kaleessa immoo deebinee biyya keenyatti nu galchaa jennee kadhannaan biyya keenyatti nu galchaa jennee gaafanne wanta takka hin jenne nyaata nyaannu jennee nyaata lagannaan ol seenanii rukuttaa hin jirree nu saaxilanii miidhaa hin jirree nu saaxilanii jechuudha. Humnaan nyaata nutti naqanii humnaan nyaachisanii humni kan isaaniiti. Girgiddaa nu qabachiisanii miila takkaa nu dhaabanii akka hin taane nu goltaa oolanii